warahmatullahi wabarakatuh. Kanneen gama YouTube channelidhaan kan hordoftan akkasumas gama TikTokiitiin kan maatii kiyya taatan gama Facebookaatiin follow gootanii kan followdhaan gama keessanitti yaanni keen yeroo garagaraatti isin bira ga'u an obboleessa keessan Abdii Aliiti. Akkuma beekamu waggoottan kornan keessa waan dabarsine as wantoota amma keessa jirru yeroo walitti qabnee tilmaamne lafa keen social media guddatee hawaasni guddatee namoonni waa barsiisan namoonni waa dubbatan namoonni waa gargaarsa godhan namoonni lammii isaanis cinaa dhaabbatan manni kun ummata guddaa hawaasni Oromoo kun hawaasa bal'aa beekaa hayyuu ta'uudhaan gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama wal jaalalaatiin gama aartiitiin gama amantiitiin gama waa hundaatiin gama keessoo rakkina siyaasaa paartiilee siyaasaatiin waan hedduu argine as geenne jira. Ashama akkam jirtan caqastoota walaabuu baalee miidiyaa neetworkii hordofaa turtan. An obboleessi keessan walaabuu miidiyaa neetworkii kanna jalaa uguran istiidiyoo babbareedaa qopheessee kanna jalaa uguran sababa baqattummaatiin waan hedduu kan irratti dabarfataa turre walaabuu miidiyaa neetworkiin hawaasa Oromoo faana tahee ijoollee Oromoo faana tahee kanneen sagaleen isaanii dhukatan dargaggoota biyya Saudi Arabiyaa keessatti argaman fakkeenya adda addaa kanneen godaantummaa irratti baqattummaa irratti rakkinni hamaan isaan irra qaqqabaa ture kan gabaasaa ture ni yaadatama. Kanarratti aansuudhaan walaabuu miidiyaa neetworkiin gama YouTube chaanaliitiin gama TikTokiitiin gama garagaraatiin naani obboleessi keessan walaabuu miidiyaa neetworkii irra taa'ee isin barsiisaa ka ture. Facebookiin suni uguramee jira gama YouTube kennaatitti Abdii Ali YouTube channel jechuudhaan akka hordoftan isin yaadachiisa. YouTube hojjechuun sadarkaa guddaa fi obsaaf cimina nama barbaachisa. Video tokko edit gochuun ijoollee YouTube hojjettan gatiin isin kafaltan maal akka inni ta'ee fi akkamitti akka isin bakka sangeettan isinii fi warra YouTube hojjechuudhaan beekamutu rakkinna sannuuf beeka jennee tilmaamna. Egaa kabajamoo guutuu video kanaa argachuudhaaf gama YouTube channelii kennaatti akka dhuftan isin gaafanna jedhan. Guutuu video kanaa ilaaluudhaaf gama YouTube isaanii yeroo deemnutti namoonni tokko tokko guutuu video isaanii akkuma fedhetti nu barsiisan. Haa ta'u garuu maaliif wanti sun akkana taame jennee tilmaamne yeroo dubbannutti isaan maal barbaadan like share follow gochuun dagatina kan isiniin jedhaniif saniif maaliif jennaan isaanis isin malee waan hin qabneef isinillee ammoo odeeffannoowwan garagaraa karaa barnootaatiin karaa adda addaatiin waan adda addaa arguudhaaf biyyuma keessa teettan keessatti akka nama biyya jiruutitti uf yaadachuudhaan waan isin hojjettan rakkin hawaasaa waa hunda isin biraan ga'uudhaan warreen YouTube channelii qaban gama keessanitti yaada keessan isin biraan gahaa turan yaanni isaanii yaada haarawaa yeroo irraa gara yerootitti amma ammoo waan tokko isinitti himuu barbaada. Frank jechuudhaan namoonni hedduun ka argitan waanuma dhugaa dalaganiitiin deebi'anii Frankiidha waliin jedhan. Waanuma dhugaa dalaganii deebi'aniitumaan Frankiidha siin jedhan. Waanuma hin taane dhufanii dalaganiitiin Frankiidha siin jedhan. Amma ati Frankii guyyaa tokko yoo namni dhufee karaa gubbaarratti sirifachiise Frankii maal akka ta'e sammuu kee keessatti exactly fudhattee jirta jenneetiin tilmaam. Yeroo barsiisonni garagara aappiin kun tola internet dalagaa bilaasha dalagaa gartee tola dalagaa bilisa dalagaa yeroo isaan jedhanii gara aappiitti isin geggeessan ammoo isinillee fiidaniitiin gara aappii sanii buutan. Namoonni gariin irra caalaatti ilaalanii garuu ittiin fayyadaman. Garuu aappiin akkaataa itti fayyadaman VIPdhaan garaatii waan adda addaatiin uf keessaa waan qabuuf namoonni hedduun passwordii fi isinii gala username kan jedhamu irratti guuttachuun cinqii balaa itti fida.
namoonni kun waan seenaniitu malaalanii subscribe godhanii biraa bahan waan lammummaa isaanii guutan jenneetiin hin fudhanna. Namoonni waan akkana jedhaniif walumaa galatti dhugaa jirtu himuun firooman kuttu akka isin subscribe isaaniif gootaniif akka isaan view sallaaltaniif akka isin YouTubein isaanii maallaqa kafaluu barbaadaniiti. Kallattimaa waan isin gaafachuun ammumaa ammatti irra deebi'anii isin gaafachuu waan itti ulfaatuuf mala adda addaa baasan. Warroonni kana godhan eenyuun jettanii yoo na gaafattan warroota jalqabaaf YouTube chaanaliin isaanii haarawaa ta'e akka kiyyaa kana jechuudha. Warroota YouTubein isaanii ammallee irra deebuudhaan dhaabbata kaampaanii YouTubeidhaan meeshin warra hin ta'in warra gartee achitti ulaagaa saniin guutiin 1,000 ol kan barbaadanidha. Kanaaf dhayxanii namoota akkasiisan jajjabeessuun dirqama lammummaatti isiniin jedha. Namoonni hedduun beekanii anatu beeka jettee jedhan lukkuun haaduu fi hinqaltu baaftee jedhan. Waan tokko waan isinii galuu qabu waan lama irratti hojjennan. Tokko sabboonummaa. Lammanni ammoo isinuun beeytan diinagdeedha. Nam tokko mul'ata gaafa qabaatu, nam tokko karoora gaafa qabaatu, amantaatti hin bu'u, siyaasaa keessa laaqatu, akka fedhe hin ta'u, nama hin tuqu, bilisa jechuudha. Bilisa taheetiniin bilisaan ummata isaa tajaajiluu barbaada. Innaa YouTube chaanaaliin ammoo sadarkaa guddaa yeroo ammaan tanatti idil addunyaa irratti sadarkaa guddaa irratti gatii bareedaa kan kafalaa jiru kan akka kaampaanii YouTube Googleedha hin jiru jennee tilmaama. Aappiidhaan haaroo inni amma dhufan kunniin ammoo daranuu garteetiin dachaa akka isin gam isaanii dhuftaniif waan isin barbaadan appilikeeshiniidhaan hunda guuttatee softweeriidhaan hunda guuttatee simpilii ta'ee karaa salphaa ta'een isin bira gahee jira. Kanneen akka TikTok, kanneen akka Kiwaay, kanneen akka Facebooka. By the way, Facebook ni amma waan haarawa akkuma TikTok sanitti daqiiqaa 2 daqiiqaa 1 sakandii muraasa kan jedhu san fidee isin biraan gahaa jira. Kuni dorgommiin addunyaan keessa jirtudha. Garuu nuti yoo eessa jirra jennee uf laaluun barbaachisaadha. Namoonni tokko ta'aniituma waa'ee namaa haasawan. Namoonni tokko ta'aniituma waa'ee namaa qo'aa oolan. Namoonni tokko osoma waa barsiisuun irraa malee us jedhanii ta'an. Namoonni tokko kan namni barsiisan kana jala deemaniitiin hin koomentii kennan. Namoonni tokko ana garteetiin eenyuun na caala jedhanii fuula marsaalee hawaasummaa kana gubbaa irratti aadaas dagatanii, amantaas dagatanii, eessaa akka dhufanis dagatanii, waan fedhan akkuma fedhan keessa burraaqan. Gaafa tokko qabamuun isaanii nafu jennee tilmaamna nuti ammoo. Uummata xawla waalleellee arginee jirra. Waggaa 3 kana keessatti gama siyaasaa bilisiginnaatti yeroo isaan dabalamanii yeroo isaan achi keessa ta'anii burjaajahanillee arginee jirra. Namoota sabboonummaa isaaniitiin ileen haga gartee ka'umsa isaaniirraa ruuhii wareegama taasisan kanneen akka Haacaaluu, kanneen akka Abukaatoo Abdul Jabbaar, kanneen akka Amiin sabboontonni baay'eedha lakkaayii waan hin finneef jechuudha. Isaan dura gartee wareegamee meeqatu jira jechuudha. Kanneen illee arginee jirra jechuudha. Warra gartee karaa qabsoo haqaatiin gartee uummata keenyaaf, hawaasa keenyaaf, amantaa keenyaaf hanga ammaatitti walwallummaa tokkoon ala dalagan yoo argitan taate fakkeenya guddaa godhachuudhaan ustaaza Raayyaa Abbaa Maccaa ustaazota hedduu ani fakkeenya guddaa kan godhadhu addunyaa kana gubbaa irratti ustaaz Raayyaa fi Sheekh Amiin Ibrooti. Kuuwwan illee dachaadhaan fakkeenya naa ta'an jedhee yaada. Kanneen sautiin isaanii sagaleen isaanii miidhaga akka rabbiin ajaa'ibatti kenneef jechuudha. Kara muuziqaatillee yoo tarre aartiitillee yoo tarre namoonni hedduun ni dinqisiifatan jennee tilmaamna. Amantaan kara amantaatiin, aartiin kara aartiitiin, qabsoon siyaasaa kara qabsoo siyaasaatiin akka qabsoo goototaatti namoota lama yeroo ammaa kanatti kaasuun barbaada. Kan akka Jawaar Mohammadii fi kan akka Jaalmarroo addunyaa kanarratti kan Oromoon dhaltee ammatti harkaa qabdu isa. Gantootaa fi hattoota ammoo warra dayyuusee akkasumatti ammoo warra cundhuuraa tahan kan seenaa isaanii uummata isaanii gurguratanii seenaa isaanii gurraacha galmeessan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fa'atu jira jechuu. Kan akka Taayyee Daana'oo fa'atu jira jechuu. Kan akka Adaanachi Habeebee haadha Xilaayee fa'atu jira jechuu. Kanneen as keessa Fiqaaduu fa'aa kanneen akka ebeluu jedhee lakkaa'ee hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti kunniin warri amma sadarkaa kana har'a paarlamaa kana keessa taa'anii
hawaasa keenya burjaajessaa jiranii hawaasni keenya filannoo dimokiraatawaa dhabee hanga ammaatitti rakkataa jiru kanallee argine.